Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn godina Wallaggaa aanaa Giddaa Ayyaanaa fi Kiramuu keessatti tarkaanfii fudhateen waraana mootummaa adabuudhaan dishqaa fi hidhannoo gurguddoo irraa hiikee jiraachuu hime. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn tarkaanfii ilaalessaa waraana mootummaa Abiyyi Ahmad irratti godina Wallaggaa aanaa Giddaa Ayyaanaa fi Kiramuu keessatti fudhateen waraana hedduu du'aa fi madoon adabuudhaan meeshaalee waraana gurguddaa irraa hiikee injifannoo argachuu hime. WBOn tarkaanfii aanaa Giddaa Ayyaanaa magaalaa xiqqaa Jangarii jedhamtu keessatti taasiseen loltoota mootummaa faashistii PP jedhuun irraa immoo 470 ol yoo ajjeesu 180 madeessuudhaan 96 booji'ee jiraachuu WBOn ifoomsee jira. Lola guddaa aanaa Giddaa Ayyaanaa kana keessatti taasifameen dishqaa bireenii sniiparii AKM rasaasa 25 olii fi bombiidhaa fi hidhannoo dugdaa diinarraa hiikuudhaan ammoo dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof olchee jiraachuu WBOn godina Wallaggaa beeksisee jira. Aanaa Kiramuu keessatti ammoo waraanni bilisummaa Oromoo magaalaa Kiramuu seenuudhaaf yeroo jedhutti ammoo humni dabalataa helikoophteraan daandii irratti buufamanii daandii hidhuudhaan eeggatanis WBOn farra haxxeetiin ammoo deebii jabaa deebisuudhaan haleellaa laalessaa irratti fudhateen of duraa kaasee komaandoo iddoo akka baalaa harcaasuudhaan barbadeessee jiraachuu himee jira. WBOn lola kanaan humna waraana mootummaadhaa of duraa buqqisee meeshaa gurguddoodhaan dishqaadhaa fi rookeetii RPGdhaan rukutee magaalaa Kiramuutti ammoo ol deebisuudhaan warreen mooraa keessatti hafan waliin ammoo magaalaa keessaa buqqisee magaalatti galee jiraachuu WBOn himee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn tarkaanfii kaayyoo diinaa fashaleessuun fudhate kana loltoota mootummaa Abiyyi Ahmad irraa ammoo 152 yoo ajjeesu 74 madeessuudhaan 36 booji'ee jiraachuu ifoomsee jira. Gama meeshaatiin AKM hedduudhaa fi rasaasa bombii hedduudhaa fi hidhannoo 100 olii fi akkasuma gama kaaniin dhukaatuuwwan rookeetii RPG garagaraa akkasumallee ammoo galaa waraana irraa buufachuudhaan injifannoo guddoo gonfatee jiraachuu waraanni bilisummaa Oromoodha. Kutaan godina Wallaggaa ifoomsee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn yeroo kanatti godina Wallaggaa akkuma raasetti jira. Aanaa Giddaa Ayyaanaa fi Kiramuu keessatti ammoo tarkaanfii fudhateen ergamnoota mootummaa barbadeessee achi keessaa baqachiisee booddee hidhamtoota siyaasaatillee bilisa baasee akka jiruu fi gama biraatiin ammoo injifannoo booddees uummanni bal'aan magaalattiitti bahuudhaan waraanicha simatanii akka jiranii fi waraanichi injifannoo booddees ammoo lolicha ittuma fufuudhaan gama jiddu galeessaatti adeemaa jiraachuun kan himame. Humni waraana bilisummaa Oromoo WBO akkaan guddaatee lixa bakkoota garagaraarraa humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad rukutuudhaan fuulduratti adeemaa jiraachuunis ifatti baramee jira. WBOn humna guddoodhaan tarkaanfii fashaleessuu humnoota mootummaa irratti fudhachaa jiruun injifannoo gurguddoo gonfachaa jiraachuu kan beeksise jiddu galeessa Oromiyaadha. Kaabineta Shaggar dabalatee akkasuma kibbaa fi haga bahattis tarkaanfii fudhachaa jiruun injifannoo gonfachaa jiraachuu himee sabichinis yeroo kanatti humna isaa cinaa dhaabbatee diina isaa ofirraa qolachuu akka qabus ergaa jajjabduu qondaaltonni waraana bilisummaa Oromoo olaanoo ta'anis waamicha dabarsuu irratti argamu. Miseensonni waraana raayyaa ittisa Itoophiyaa hedduun godina Qeellam Wallaggaa aanaa Anfilloorraa waraana bilisummaa Oromootti harka isaanii kennachaa jiru. Hacuuccaa fi cunqursaa sirni mootummaadhaa ilmaan Oromoo irraan ga'uu fi yakkoota suukanneessoo guyyaadhaa guyyatti uummata nagaa irratti raawwatamaa jiran ammoo ijaan arguu jibbuudhaan miseensonni waraanaa raayyaa ittisaa ammoo sabaan Oromoota lammii keenyatti dhukaasurraa lammii keenyaaf dhukaasu wayyaadha jechuudhaan mooraa diinaa diiguudhaan bahuun waraana bilisummaa Oromootti makamaa jiraachuun himame. Haaluma kanaan godina Qeellam Wallaggaa aanaa Anfilloo magaalaa Muggee Ashii fi akkasuma ganda Dolloo keessaa waraanni hedduun miliquudhaan gooticha waraana bilisummaa Oromoo WBOtti makamanii jiru. Loltoonni murna mootummaa Biltsiginnaa kunneen oddumminaan magaalaa Muggeerraa akkasuma ammoo magaalaa Seertumii irraa akkasumas ganda Dolloo irraa bahuudhaan nagaan ammoo waraana bilisummaa Oromoo bira ga'uun isaanii beekamee jira.
loltoonni kunis magaalaa Muggirraa qawwee Turkii hedduu rasaasaa fi bombii magaalaa Seertumirraa immoo dachaatoo hedduudhaaf rasaasa danuu mooraa qabsoo bilisummaa Oromootiif yoo oolchan akkasumas ganda Dollaarraa ammoo qawwee Tarkii fi dachaatoo bombii waliin ammoo mooraa qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchanii jiraachuun beekamee jira. Loltoota kanaafis karaa waraana bilisummaa Oromoo WBOdhaa simannaan ho'aan kan taasifameef yoo ta'u ammoo dhumarrattis ilmaan Oromoo meeshaa diinaa baachuudhaan sirnicha ammoo tajaajilaa jiraniin meeshaa fi hidhannoo isaanii ammoo qabatanii karaa mooraa qabsoo bilisummaa Oromoottis akka makamaniif dhaamsa isaanii dabarsaniiru. Duree waraana Itoophiyaa Fiild Maarshaal Jeneraal Birhaanuu Juulaa fi Pirezidaantii Shimallis Abdiisaa muummee Abiyyi Ahmad waliin marii godhan irratti WBO balleessuu miti dura dhaabbachuun ulfaataa ta'aa dhufee jira. Humnoota kumaatamaan lakkaa'aman dhabnee jirra. Raayyaan ittisa biyyaa akka baala mukaattis harcaafamaa jira. Waraanni hedduun meeshaalee gurgurachuudhaanis badaa jira. Hedduun ammoo harka isaanii kennachaa jiru. Ji'a lamaaf haala kanaan itti fufnaan Oromiyaan guyyaa adii nu harkaa boon isiidha hafan qabu jechuudhaan waraanni Oromiyaa haala hamaarra ga'ee jiraachuu fi WBOn bakka eegamee ol ta'uudhaan darankootu muddama hamaa uumee jiraachuusaa Shimallis Abdiisaa fi Fiild Maarshaal Jeneraal Birhaanuu Juulaa dubbachuu isaanii maddeen keessoo mootummaa nuun gahanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn meeshaalee gurguddoodhaan barii cufaa humna haarawaan haleellaa humnoota raayyaa ittisa biyyaa irratti gaggeessaa jiraachuu marii muummee Abiyyi Ahmad waliin gaggeeffamee ture kanarratti Jeneraal Birhaanuu Juulaa dubbachuun isaanii himame. Humnoota waraana raayyaa ittisa biyyaa sabaan Amaaraa ta'an Oromiyaa finnus meeshaalee gurgurachuudhaan baduu malee furmaanni dhufees hin jiru. Haala kanaan ammoo WBOn baduu miti nuttuu cimee dhufee jira jechuudhaan kan dubbatan Fiild Maarshaal Jeneraal Birhaanuu Juulaadha. Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo olaanaan Jaalmarroon humna raayyaa ittisa biyyattii gitu sochoosaa jira jechuudhaanis ammoo shakkii akka qaban Fiild Maarshaal Jeneraal Birhaanuu Juulaa Abiyyitti himanis Abiyyi kanaan gadduun isaanii kan dhagame ABO shaniin 5,000 hin geessu ji'a tokkotti xareeyni balleessina jedhanii kanaan dura ammoo dhaadatanis dubbiin faallaa isaanii ta'u ajajaan waraana isaanii Jeneraal Birhaanuu Juulaa fi Pirezidaantii Shimallis WBOn humna isaan jedhan sanii ol ta'u amma bira gahamee jira jechuudhaan dubbachuu isaanii maddeen himan. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn 180 ol akka ta'uu fi guutuu Oromiyaa keessa faca'ee waan jiruuf rukutanii balleessuun akka hin danda'amne duree waraana Itoophiyaa Jeneraal Birhaanuu Juulaa galalchaa dhugaa bahuudhaan booda salphachuurraa salphatti mariidhaan waraana Oromiyaa WBO waliin xumuruu qabna jechuudhaan miirri gaddaatii fi mo'atamuu kan irraa mul'atu Abiyyi waliin guyyaa har'aan tanaa marii. Ajajoonni waraana biyya Itoophiyaa olaanootaan duulii jibbaataa waraana bilisummaa Oromoo balleessuudhaaf gaggeeffamaa jiru fashalaa'u hoogganaa biyyattii olaanaa Abiyyi Ahmaditti himanii jiru. Duulii jibbaataa WBO balleessuu fashalaa'u Abiyyi Ahmad mataa dhukkubsaa akka jirus himamee jira. Erga ajajoonni waraana olaanootaan duulii jibbaataa WBO balleessuudhaaf godhamaa jiru fashalaa'u himanii Abiyyi cinqii hamtuu keessas galee jiraachuun isaa kan himame. Duulii jibbaataa godhamaa ture humnoota waraana biyyattiin qabdu jajjaboo ammatee waan tureef waraanni gaggeeffamaa jiru kun ammoo WBOdhaan ni fashalaawaa bakka hin ga'us jedhame ammoo kan eegamaa ture miti. Kun ta'uu dhabuun isaa ammoo Abiyyi Ahmad akka malee naasisuudhaan muddamsuu hamtuu keessas galchee jiraachuunsaa himamee jira. Jaalmarroon ammoo gudii gurguddoo uumuudhaan ajajoota waraana Abiyyi Ahmadis hedduu muddamsiisu qofa otoo hin taane ammoo akka isa dinqisiifatanis taasisee jira. Hoogganaan waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroon dinqii gurguddoo uumaa kan jiru. Ajajoonni waraana Abiyyi Ahmad Itoophiyaan goota akka Jaalmarroo kanaas otoo qabaattee jechisiise wal shakkii jidduu isaaniitti uumee jira. Abiyyi Ahmad ammoo odeeffannoon injifachuu qabna kan jaa waraana bilisummaa Oromoodhaa WBOti. Ni biyyattiidha humni raayyaa ittisa biyyattii waraanicha akka cabsuuf odeeffannoodhaan cimee deeggaruu qaba jecha akka jiranis himamaa kan jiru. Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroo fi waraannisaa haga ammaattis hin danda'amne marroo
filannoo qabuudhaaf ammoo komaandoon Itoophiyaan qabdu hedduun isaaniitis achi buutee ta'anii jiru.